ajaa'ibaatii fi kan namoota hedduu ajaa'ibsiisan qabateen isiniif dhiyaatee jira. Dargaggeessi asirratti argaa jirtan kun daa'ima baraaruuf hin dandeenye godina Gonfoo naannoo Meeloo jedhamutti konkolaachisaa ambulaansiidhaa tokko haadha tokko gara hospitaalaa geessuuf osoo deemaa jiru ambulaansiin dhoqqee keessa seente tura. Akka malee ambulaansii kana keessaa baasuudhaaf yaalii guddaa godhee dadhabe. Garuutu immoo ambulaansii kana dhoqqee keessa baasuuf wacha dadhabutti hunda akka malee yaaddaabe. Kanaanis gocha waan hin dandeenyeef dhoqqee irraas taa'ee booyuu jalqabe. Namoottan kanneen haala kanaan daawwatan isaas ajaa'ibsiisan. Wayita kana konkolaataan dhoqqee keessaa baasuudhaaf shufeerii waliin osooniif rakkachaa jiranii haati bakka sanatti deesse. Garuutu daa'imni dhalatee ni du'e. Akka konkolaachisaan ambulaansiidhaa Habtaamuu Daruguu ibsutti yeroo sanatti gidiraa haadha kana obsuu dadhabee baay'ee gadde. Bakka jirurraayis taa'ee boo'ee boo'icha koos daa'ima sana oolchuu hin dandeenye jechuudhaan shufeerri ambulaansiidhaa kun dubbii isaa kan akkana jechuudhaan dubbate. Ambulaansiin kun immoo bakkaan jiru tanaas taa'ee boo'uu kiyyaafis himaa takkaas daa'ima kanaafis jechuu hin dandeenye taanaan kanaafuu baay'ee negaatiivii jechuudhaan haadhaa fi daa'ima baraaruuf baay'ee qorra keessa dhoqqee qotee jiruutu hin dandeenye. Haati daa'ima deesseef yeroo sanatti baay'ee dadhabdee dhukkuba kaansarii dhiigaa kan qabdu yoo ta'us yeroo saniifis mana yaalaa gahuufis jedhamuudhaan meeshaan irraas gaheetu ture. Ambulaansiin deesseef fuudhee gara hospitaalaa erga geesseen booda gara hospitaala Referaalaa Leencoo Gurraachaa Finfinneetti ergamte. Yeroo kanattiinis rakkoo sana mudate baay'ee miidhamteen maallaqni wallaansaa fi hundinis itti guddachuudhaan yaaliin isiidhaatis akkaanis ittis baay'achuunis ni mul'ate. Garuutuu maallaqni isiidhaatis baay'atee osoo isaan bahin 8,000 qofa kan gaafatamte taate. Haati yeroo sana dhiyaataa jirtu kun immoo rakkoo hamaa kanaa fi gidiraa kanaas erga ergiteen booda daa'imni isiin deessees ergaan ifachidduu booda sababa kaansariitiifis irraa wallaanuufis waan hin dandeenyeef gaafiin isiin gaafatamtee fi qabeenyi isiin harkaa qabdus adda ta'e. Garuutu immoo shufeerri ambulaansii kanaa akka malee gaddee akka malee yaadda'e akka malee rakkatee rakkoo hamaa keessa seene. Taateen akkanaa kun takkaatis hin mudannee takkaatis hin agarra jechuun fuula miidiyaa isaa irrattis barreesseeti ture. Garuutu immoo Itoophiyaa keessatti taateen akkanaa biyyoota hedduuttis namaas ni mudata. Ambulaansiin yeroo hundaafuu kanneen deessuudhaa fi akkasumas nama dhukkubsataa yaalaatiif garayyuu baadiyyaaf mana hakimaatiif magaalaas baadiyyaas fiigaadhaa turte mudannoo kanaatu isa mudate. Yeroo kanaatiifis aduunis itti dhi'uudhaan illaa hanga halkaniitti achi keessa kan ture ta'e. Yeroo kana immoo dhisii kanaafis daa'ima isiitiifis baraaruudhaaf yeroo hedduudhaaf tattaaffii guddaa godhaate ture. Tattaaffiin inni godhe kullachuutu waa takka hin gooneef gara hospitaalaatti gaafa ambulaansiin biraa dhufee geessus achirratti lubbuun isiidhaatis kan baraarame ta'e maallaqa birootiifis akka gargaaran jechuun hawaasa isaatis gaafateeti ture. Garuu immoo dargaggeessi ambulaansii kan oofu kun yeroo hedduu rakkoo akkanaa kana keessa waan takka hin arginiif rakkoon kun gadi teessisee isaas boochisee isaas ajaa'ibsiise. Garuu immoo taatee kanaatiinis wal qabatee halkan wayita inni dhoqqee keessa taa'ee haalaan iyyutti isa mul'ise. Akka ajaa'ibaatti dhaabbatee makiinaa isaa kanaas immoo hawaasa kilaasii godhuudhaan hawaasa gandee jiran guutuu waamicha itti taasisuudhaan akkaaniif dhufanii isa gargaaraniifis waamicha daddabarsaati ture. Waluma faanaan ergaaniif waamicha isaa dheereesseen booda hawaasni gandaatis kanneen isa dhaqqaban immoo homaa takkaas godhuuf hin dandeenye. Wayitiin halkan deemee waan jiruuf gara saa 8 waan ta'eef rakkoo hamaan mudateeti ture. Ambulaansiin qixa hawaasa keenya kan akkaan gargaaraa turuu fi kan hawaasaaf dhaabbate waan ta'eef shufeertichi kun immoo mudannoo guddoo isa mudate. Shufeertichi kun immoo Itoophiyaa osoo hin ta'in osoo biyyoota biraa ta'ee badhaasa guddaa qaba. Takkaa'uu naannuma biraatu osoo ta'ee badhaasa guddaa qaba. Godina giddu galeessaa Gonfootti kan dhalatan kun immoo ganda Meeloo kan jedhamu dhaquudhaan haala kanaan ambulaansiidhaan isii deessuu kana fuudhee osooniif gara mana yaalaa deemuuti rakkoon kun mudate. Biyyoota addunyaa keessatti immoo wanni akkanaa kun gaafa nama mudatu namoota mudannoon kun irra geema raawu biyya biraatti badhaasa ajaa'ibaa takkaa'u immoo gargaarsa guddaatu isaafis kennama. Takkaa'u immoo beekumtii ajaa'ibaatiitu isaafis dhiyaata.
biyyattii keenya keessatti immoo osooniif beekumtii hin tahin namni isaa beeku hin jiru natti fakkaata. Biyyoonni gariin immoo haalli ganaatii fi mudannoon akkanaa waan nama ajaa'ibsiisu ta'a. Dargaggeessi kun immoo yeroo hedduudhaaf osooniif deessuudhaaf fuudhee gara mana yaalaa keessaa jiru osoo takka akka hin mudatin gaafa mudannoon kun mudatu akkaan gadi taa'ee hogguu booyu makiinaa isaarra harka kaayee wayita inni gaddutti daawwatee ifa argutti immoo ifa ajaa'ibe. Garuutu immoo hojii isaatiifis osooniif hin gaddin abshir jechuudhaan makiinaa isaatiifis hundaas horofaa fi hunda jalaa haadha baasuudhaas ni dadhabe. Bakkattii sana irratti immoo hojiin ofii akkaan waan hojii taateef hanga makiinaa isaa motorrii fi hundinuu daaraa ta'uutis kan gahedha. Hirkisaniitis baasuudhaas waan dadhabaniifidha. Dhoqqee guddaa keessa seenee ambulaansii rakkoo kanaas isaas mudachiise. Taateen akkanaa kun immoo kan fudhate godina Gonsoo ganda Meeloo kan jedhamuttidha. Taatee ajaa'ibaati.